Tokkummaa bakka sanatti ijoollee kana gidduu dhaabbatu laaganii dubbiin amma Fuye taragaagay. Fuye taragaagay. tokkummaa Fuye taragaagay. Baasii dhaggeeffadhaa isinitti baasaa isin faanaan istoorii godhadha. Ati iyyuu baasne taanaan surreen uffanne. Atiin baastu taanaan jechaadha. Akkuma geechaa warra diftii kan akka fanjii dhaggeeffadhu kan akka fanjii faachaadha. Fanjii faatu sitti galgal odeessaa ture beektaa? Haayilu dhaggeeffadhu sitti hima haayilu dhaggeeffadhu. Obsa. Dhaggeeffadhu tokkuma sitti hima viidiyoo kana gadi baasu taanaan jechaadha. Sima viidiyoo kana baasu taanaan inni dhiira miti rarraafatee. Ati qamisii uffatte viidiyoo kana gadi baastee kan ishii suura ishee jechuudha. Ishii taanaan jechuudha. Qamisii uffatte. Haati keessin dhalle. Siifan. Loltuu sinii galaa malee. Akka fuuftuu nan beeka soo. Dubbii Yoo rakkoo qabu haayiluu taragaaggeeti. Maal si dhugaa? Haayiluu dhaggeeffadhu sitti haayiluu dhaggeeffadhu wayi. Amma na dhagaye. Waa'ee viidiyoo dhaggeeffadhu. Viidiyoon inni baasus hin jiru. Na dhagaye. Amma na faana dubbadhu. Natu buusee. Wallaahi dhaggeeffadhu sitti hima. Dhaggeeffadhu sitti hima. Kan akka fanjii. Dhaggeeffadhu. Tokkuma jaartiin manaa na ariifatti. Jaartiin manaa na ariitti dhaggeeffadhu haaseen xumuraan. Sima. Siifan osoo bu'een naman taane taate ati har'aarra miidiyaa irratti hin baane bara akkamiin mucaa kana dura dhaabbattee kana godhatamoo qaanfadhu nama namni kabajaa namaa beeka namni dila kana jaallatan waan dila kana haasa'uun xiqqoo nama dabbara wallahi. Na jala hin dubbatiin na jala dubbatiin ani. Yaa tokkummaa. Ati kana waan salphaa marakkatati. Tibaga nyaatee innati jettuu fi kan inni nagaa innati baga nyaatee jettu birriin sun hin nyaatinne inni koo ishee irratti dabarsee ichaa jira. Dhagaye Maarqos sagalee sana tokkuma Maarqositti sheer godhimeet jechaadha. Birrii kana sii kennuu dadhabee yookaan immoo maaliif torbee lama guyyaa sadii na eeguu dadhabdee miidiyaa irratti ol na baastee jedhee kan jiru isa tokko immoo na jalaan dubbatiin. Nala anatol si sakale hunda keessa nuti anatol si sakale dhaggeeffadhaa. No nama le sakalo ndandeessu isa nama sakalo ndandeessu. Ishi Maarqos anaan na dhagee iddoo kanatti. Maarqos anaan na dhagaa turtaniti. Anaan jetti. Dhagee deemti Maarqos turtii keessa sirreeffadhuu kottu. Rakkoon qabu Maarqos anaan na dhagee. Maarqos. Dhaggeeffadhaa sitti hima. Dubbattuu dhiisaa. Mucaa dhugaa rabbilaa tokkummaa. Ishi Maarqos iddoo kanatti birrii sana nyaatu yoo iddooti jettutti jechaadha. Ani immoo siin deebisa qoyka. Aboo meeqa taatanii sadii taatanii mucaa namaa burjaagessitee lafa keessanii. Dubbataniifi. Burjaajessuun yoo ta'e Maarqos inni dhageessa miti manni kun mana kabajaatidha. Mana Aboo uummata kan kabajan sirkatti dhabee rabbi kabaja sirra dhabsiisa. Ati murteessi tokkummaa. Tokkummaa na dhaggeeffadhu. Maarqos anaan maaliif nan dhageessu? Burjaajessitanii jettu. Meeri qoy. Kanaaf ishi birriin kun nyaatu yoo ti jette Maarqos anaan na dhageetu. Na dhagaa. Bilbilina qabaa jira na dhagaa. Okay. Amma waan isiitti kun na dhagaa bilbili qabee na darbataa isin biraa sirrii jiraatti bilbila koo iyyuu gaggabsiite. Ilaali. Meeroon an dhugaa akka itti barbaadus qaba akkan itti argus qaba irras hin darbu meeroon an irras hin darbu mucaan kun birrii nyaateera yoo ta'e lakki ilma namaati seeraan ala nyaatte deebisii jechuu ni dandeenya si galee ilma namaa waan ta'eef yoo inni nyaanne ta'e garuu narkatti qabinaasaa yoo inni nyaanne garuu waan inni kenname kaffal hin kennu noo namni kenneef kana adda baafachuu fi arrabsoon miiraan osoo hin taane miira tasgabbiitiin nagaan bu'ee inni illee maallaqni yoo bira jira ta'e maallaqa kana nagaan bu'ee akkas goona jennee walii galla garuu maalan qulqulleeffachuu barbaade gaafa ragaan hundi dhufee uummanni kun dhiifama gaafatamuu qaba ijoolleen kun nu sobdeetti yoo ta'e anillee gaafatamuu qaba. Mucaan Harargee sun dhufee ragaa jiru kaa jaalallee akka taate wal xabbasnee irraa daabboo guyyaa torban nyaadhee akaayii shaayiin itti danfifadhe yoo jedhee ragaatti qabate yoon qoyka na jiran dubbatina mucaan Harargee neetworkiin koo sirriitti jira siifan jira sirriitti sagaleen koo okay yoo mucaan Harargee daabboo kanatti shaayii danfifadheeraa xabbaseeraa nyaadheeraa ragaan itti qabaa viidiyoo waraabbadheen qaba jechuu danda'a namaan galu warra bitaan mirga laallee waan bitaan mirga laallee
sun kijibaa jennee meeroon ol kaatee jilbeenfattee dhiifama uummata gaafatti. Maaliif? Siifan itti dabaluuf ragaa si bitaan mirgaa laallee waa'ee isa jaallachuu irratti sobeen jaalladhe jettu malee dhiifama nu gaafattee jechuudha. Achi eessa booda eessatti darbin? Eega kun hundi adda ba'e booda waa'ee maallaqaatti darbin. Waa'ee maallaqaatti maal darbin? Maallaqa kana innaa walitti kennitan walii galteen maali? Siifan deebisaadha moo sin gargaaraadha? Kanas waan bitaan mirgaa murteeffanna. Gam tokko ati fakkeenyaaf haasaa wal laalteef haasaa waliin dhaateef cubbuun dubbadhuan. Si galee haasaa waliin dhaate garuu akkaataa walitti galtee keessaniiti. Kana gochuuf immoo mucichi Harargeessuun jiraachuu danda'uudhaa qaba. Icciitiisu jira jedhaa jira. Icciitiisaa ammas itti beellamadheen fida malee dudduuba mucaa sanaa dubbachuun hin barbaanne. Waan isin nu sobdantu jira jedheen shakke. Waan hin shakkeef immoo mucicha isaarraa waa adda baafachuun barbaada. Eenyuun hin shakke? Meerooniif siifanii shakkeera sitti. Waa'ee maallaqaa irratti miti. Waan jaalalaa keessatti waan nu shawwaddan qabdu waan jedhu shakkiin qabaa jechuudha. Gannaan buune asitti fu'ee hin shakkine. Kanaaf waan kana qulqulleeffachuu waan barbaannuuf ammallee gurbaa Harargee sana itti beellamallee fidanna malee dudduuba isaa xumuruu hin barbaadu. Dudduuba isaa xumuruu hin barbaadu. Dhugaa jirus sana sirriitti adda baasuu hin barbaadu. Ishi rakkoo hin qabu. Tokkummaa yeroo tokko ansiifan wajjin waan yoo tasgabbiin Hin dubbataa qoy. Inni dabalataa ragooliin dhuftan jaarsummaa miti asitti ragaadhaan xumurra malee nuti akka abbaa seeraati. Akka seeraati. Araaraan miti araaraan nuti bu'uun hin jiru. Ragaa murteessinaa abbaan fedhe wal ajjeesaa jechuudha deeme. Nuti akka seeraatiin deemna malee akka jaarsa biyyaatti miti kan nuti barbaadu. Jaarsa biyyaa ta'e namni keessaan nagee jaarsummaa dubbatatu. Ragaa barbeessinaa jechuudha. Inni galee jaarsummaan kadhaa kadhaan hin jiru. Wanni godhamuu qabu gaa as keessatti. An meeronii fi siifan baay'ee na shakkisiisa. Dogoggorsanii godhee baay'ee waan hin shakkii irraa qabuuf. Mucaan Harargeen sun dhufee viidiyoos dhugaa jiru tokko tokkoon daabboo guyyaa 7 nyaadhee shaayii guyyaa 5 dhugee ragaan qabaa jechuu danda'a. Yoo kana fudhatee dhufee daabboo guyyaa 7 nyaadheera, shaayii guyyaa 8 dhugeera, akaayis nyaadheera, hidhii cabbaxeera yoo nuun jedha ta'e ragaan kee maalii jenna mucaan sana fiduuf deemaa irra nan beeka waan ta'eef. Sana hidhiis kabaleera nuun jechuuf deemaa jira magga. Kana qulqulleeffachuu nu barbaada. Yoo mucaan biizii ta'e immooti hin beellamannaa jechuudha. Eeshi fu'ee waan dubbadhu mucaa Harargee sana sa'aatii firii qabannee boriitti akka inni firii ta'u itti himnee tokkoon taa'ee utuu hin jarjarin nutti himu garuu dubbii mucaa Harargee sanaan ala fixamuu hin danda'u fu'ee siifis illee atis dhugaa qabda yoo ta'e achi jirti dubbii mucaa Harargee sana bira. Tokkummaa dhufu rakkoon qabu. Meeriyaa dhufu rakkina qabu na dhaggeeffadhu. Ani in qaxarte miti boritti wallahi boritti naaf hin mijatu tokko kana kamisa jumaadhi hojiin aardii biiziidhaan beektaa wallahi guyyaa kaanillee naa wayyaa malee jechaadha biiziidhaan beektaa guyyaa kam qabjimaata kalaas maal gochuun narra jira reenaan. Amma gaa ilaalle fu'ee waan sitti dhaggeeffatu kadda suurri jira kadda baasi suuricha. Waan isiniin waadiif illee fu'een isoo nama naqee ta'e as keessaa dhugaa waan argatu qaba. Siifanati illee dogoggora jennu malee as keessatti faayidaa qabda mucaa Harargee sana keessatti. Meeroon asirratti illee faayidaa qabda. Abbaan manaa kee rakkoon qaba. Oo namni si xabbasa iyyuu namichi waan lakkaa'u natti hin fakkaatu si galee rakkoon qaba. An sila si sodaadheen ture abbaan manaa kee nama qulqulluudha yaa. Oo namni akka kanatti si xabbasa iyyuu nama dantaa qabu miti naa ta'eera jechuudha. Nam firoonfadha kana booddee. Naa ta'eera isarraa fedhiin qabu amma isarraa komiin qabu arraba wayiin qabu wama fedhee ta'u abbaa warraa kee isarraa komii tokko illee hin qabu. Oo namni si xabbasa iyyuu namni kun nama dantaa godhataa jiru waan hin taaneef rakkoon qabu. Kanaaf hin aaru jechuudha. Waan na aartu illee hin qabu. Mirga isaatti haadha warraa isaa waliin akka fedhetti jiraachuu qixxee namaa waliin xabbasu qophaa xabbafachuu mirga isaatti. Mirga isaa taanaan waan na laallatu hin qabu. Kana abbaa warraa keetii akkasii. Wal bira kaa'etti kallattiidhaan ija keessa ilaalee si waan gaafadhu qaba beekte. Sodaan hin jiru. Ayyee gaafadhu hin beellamanna guyyaati firii jirtutti beellamanna ayyee gaafadhu. Bira tolle deebisi viidiyoo bayi siifan viidiyoo bayi. Tasgabbiidhuma. Jaartiin na biraa adeemtu.
Dhagaa jirtu yoo ta'e jaartiin na biraa deemtu. Adire ati mootu jechuudha yookaan guyyaan kunis qaxaramuu dhabuu danda'a hamzee sa'aatii akka hojii bitu gaafadhuuti yoo dhiisaa afuriitti fi akkasitti kan fixu taate jechuudha asumarra jiraachuu dandeetti. Nuti si fue dhiisi mucaa waaminii amma dhiisi bakka maaliif saatiin keenya nu jalaa deemsiftaniitu mataana nyaattanii eega sila guyyaa isin waamaan oolee yeroo tokkitti carraa isinii kennina saatii murtaa'aa isinii kenna anillee saatii murtaa'aatan seena asillee saatii murteeffannee seen goolamnee baan amma tokko walirkaa harca'uun kun sirrii miti anillee saatii dheeraa si wajjin taa'ee utuu atiin dhufin si waamaan ture baay'ee si waamaan ture silaa wana goolabee ba'eera eegalee mucaa isheen allee dawwalii waamaan amma maalan godhaa mucicha sanaafi amma namni allaphee baataa jiruuf mucicha hojii hojjetu kan harargee kan isa qofa saatii isaa mijeetu akka argachuun barbaada sarara nan dubbisa gurbicha anatti ittiin haasaa icciitii waan inni irraa fudhuun qaba dhiisaa amman jedhe isa hojjetatu dhiisaa nan bilbilaa fi kaddaan asii ba'ee bilbila sanaa erga kaddaan bilbila nama sana naa erga. Waa baay'ee waa keessaa hojjaa soitu jira laakiin hariiroon isaanii waan asirratti haasa'amu natti hin fakkaatu akka waan natti haaseetti. Xiqqishoo hin dabaratu. Amma si dhufuu gara xumuraatti deemna isarraa. Okay, Siifan viidiyoo as bahe. Ija keessa laallee qabsiisuun mammoonni duraayyuu hin tolle. Yaani jechuun tokkuma rabbeechaadha dhageessitti nima na bira jirti. Na bira jirtiin jedhelaa beektaa. Okay, yalle rakkoon qabu. Haasawuu dandeettaan ija keellallee hajaan qabu si galee naaf. Al tokko waan isinitti himaa namni mana kana fooloon goone yoo jiraattan as jedha fooloo godha. Saatii jaraa mijatu immoo fuuyin nan dubbisa siifaniin nan dubbisa mucaa eenyu san dubbisee waama bilbila jiraa qabachuu na barbaada mucaa harargee sanas saatii isaa mijatutti dawwalee waama bilbila inaasaa hunda jiraa sotu murteesseera kan fuuyetti. Abbaan kam gowwaatti jechuudha dhugaara biyya tokkuma asittani maddoo kanatti jechuudha. Jettee jechuu baatti nan ajaa'ibu wanaan jechuudha. Atis immoo jechuudha fu'e waan galgala tokkummaa na dhaggeeffadhu waan galgala erga siin baanii booddee haasaan waa tokkoon sitti hima. Ilma namaati dubbiin ijaan namaa galti beektaa? Ilma namaati miti dubbiin ijaan namaa galtiidha Oromoon. Beektaa daandiin sobaan darban deebiitti nama dhibdi. Dhugaa jiru jechuudha fu'e kaleessa galgala dhugaafii ba'an maal jedhan seete tokkummaa. Fiqriyyeen jira otoo bar keessaan itti himtee Niti birrii kana walitti buusnee na dhaggeeffatu ka. Ila na dhaggeeffatu ka. Maaf harkatti qabu. Kan akka isaanii jechuudha. Afuuftuus miti. Banamaas miti. Ila na dhaggeeffatu ka siisi. Obboleessu miitii godhu kabaja sii qabna mataarra nu jirtaa miitii godhadhu. Suuraa yoo dide sii hima tokkummaa. Dubbadhu siifan fa'a. Ani hundaa amma sagalee kaleessa qabeetti siimuu danda'an sagalee sanillee maal irratti qabee fi maaliif laayif irratti baaftee kan jedhanillee jedheera garuu sababni namitti jedhee waan itti qaba sunis sigalee siifan duraan dursee osoo sagalee kana bira dha'e naafisii jaalalli naafisii wajji turre waliin jaalannoo ta'e siifan atti nafaana bal'aa deemuun bal'aani daabboon keenya bira jiramuun jiru. Ani fikriyyee waan ni barbaadu. Wallaahi dhaggeeffadhu sitti nima wallaahi baasi daabboon kotu bira